Ilmoo dhabuun koo namarraa na fageesse. Ani maqaan koo BR jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee Shawaa Lixaa Aanaa Ejersaa Laaftootti. Barumsa koos kutaa 1 hanga 7tti mana barumsaa Olonkoomiittiin baradhe. Yeroon barnoota koo baradhu barattoota dhiiraas ta'e shamarranii akka obbolaatti wal ilaallu, ija addaas walii qabnu, rakkoo keenyallee baasnee walitti mannu hedduun qaban ture. Isaan keessaas dargaggoonni 2 hiriyaa obbolummaarra kan darbe jaalalaaf anaan barbaadu ture. Jalqaba irratti dargaggoota kana keessaa tokko gaaffii jaalalaa yeroo naaf dhiyeessu gonkumaa ani hariiroo akkanaa keessa sa'aatii kanatti seenuun barbaadu jedheen deebiseefi ergan deebii kana kenneefi booda mana barumsaatti daftara koo narraa fudhatee anaan baay'ee na rakkisa. Anis harka qullaa gara maatii kootti deebi'u irra jedheen daftara hiriyoota koo fudhadheen gara manaatti gala. Karaa sirrii fi karaa qajeelaatiin gaaffii isaa na gaafachuurraa anaatiin dararsuu eegale. Anis jaalala obbolummaan qabuyyuu yeroonni na rakkisu kanarraatii jalqabeen ofirraa kuteen ofirraa isa fageesse. Yeroo garaa garaatti innis xiiqii keessa galee wantoota hedduu narratti yaaduuf yaala. Dargaggeessi inni tokko immoo obboleettii anaaf hiriyaa taate ni qaba. Ishee waliin walii galuudhaanis guyyaa tokko uffatan jijjiirradha waan ta'eef koottu mana seennee baanaa jechuudhaan gara mana isaaniitti na fudhattee galte. Yeroon galus obboleessi ishee mana keessa jira. Mana isaanii keessatti wanta hamminaas narratti yaada jedheen hin yaanne. Haa ta'uutii garuu obboleettiinsaa karaa duubaan baatee mana nutti cufte. Dargaggeessi kunis mana karaa fuulduraa cufuudhaaf yeroo jedhu harmeensaa battalatti itti dhufte. Naates maaliif balbala cufuuf jirta jettee yeroo gaafattu dargaggeessi kuni wanta jedhu dhabee gochaan irratti raawwachuuf ka'een ofirratti qaana'e. Haati isaas wanta gochuuf qajeelu waan barteef lakki yaa mucaa koo akkanaan miti, karaa seera qabeessaa yoo mucaa jaallatte ni fudhattaa fuutee waliin jiraachuu ni dandeessaa jechuun isa gorsite. Anis rabbi na baasee nagaadhaan gara mana maatii kootti gale. Erga guyyaa kanaatii garuu hiriyoota koollee amanuu waan baay'ee natti ulfaateef sababuma kanaan barnoota koollee addaan hin kute. Haa ta'uutii garuu mana taa'uunis waan na jibbisiiseef harmee kiyyaan magaalaa Finfinnee deemeen hojii barbaaddadhaa jedheen ishee gaafadhe. Haa ta'uutii garuu harmeen koo barnoota bara ufutti fufta malee anaan dhiistee eessayyuu hin deemtu jettee naa deebiste. Anis barnoota kanatti deebi'uu waan hin barbaanneef nan badaa bakka isin hin beekne isin jalaan deemaa jedheen harmee kiyyatti hime. Harmeen kiyyas haalli koo akka hin taane waan hubatteef obboleettii ishee bira magaalaa Finfinnee akkan deemu natti himte. Kanaan booddee anis adaadaa koo bira deemeen hojii barbaadeen argadheen dalagachuun eegale. Waggaa tokkos ergan ishee bira taa'ee booda harmee koo yaadeen gara baadiyyaatti deebi'een ergan dubbisee xiqqoo bira boqodhee booda deebiseen magaalaa dhufe. Yeroon magaalaa Finfinnee mana adaadaa koo dhufu waca guddaatu waa'ee koo irratti dubbatamaa ture. Akka ani dhukkuba HIV/AIDS qabu har'inni qaama koollee sababa kanaan akka ta'e namoonni naannoo ani galuu adaadaa kiyyatti afaan isaaniitiin yeroo dubbatan hin dhaga'e. Haa ta'uutii garuu karaarraa waanan dhufuuf isaan dhaga'e akka hin dhageenyetti bira darbeen bakka ciisichaa koo deemeen boqonnaa xiqqoo fudhadhe. Yeroo muraasa booddees adaadaan koo gara kootti dhuftee wanta dhageesse hundumaa tokko lamaan na gaafatte. Garaa kootii icciitii hundumaa waan isheen itti himuuf baay'ee walamanna. Anis boqonnaa muraasa booddee otoo ani hin beekin tarii dhibeen kun yoo narratti argameef jedheen yeroo jalqabaatiif dhibee kana qabaachuu koof dhiisuu of ilaalchiseen dhibeen shakkamerraa bilisa ta'uu koo adaadaa koottiin argisiise. Oduu namaatti isheenis baay'ee ajaa'ibsifamte. Haa ta'uutii garuu dhufeen torbee 2 booddee mucaan eessuma koo tokko adaadaan koo ani ishee bira taa'uu akka hin jaallanne natti hime. Anis battaluma inni jecha kana natti himu otoo addaan baafatiin mana kiraayii naaf barbaadii kireeffadheen nin jiraadhaa jedheen isa gaafadhe. Innis tole naan jedhee mana kiraayii humni koo danda'u anaatiif barbaadu eegale. Gaafa arges natti argisiisuuf
fudhachuuf mana na waamee na fudhatee deeme. Otoo waliin karaarra deemaa jirrus dargaggeessi hiriyaasaa ta'e tokko karaarratti nutti dhufee nagaa nu gaafate. Dargaggeessi kun nagaa booddee yeroo nurraa adda bahu mucaan eessuma koo kun immoo waa'ee eenyummaa dargaggeessa kanaa tokko lamaan nama gaarii akka ta'e natti himu jalqabe. Deemsa keenyaanis mana naaf kireeffame bira geenyee ilaaleen gaarii ta'uusaa hubadheen adaadaa kootti meen meeshaa koos mana sanatti guurradhe. Hiriyaan eessuma koo dargaggeessi nu dubbise kunis mucaa eessuma koo kana waliin mana kiyya dhufuu eegalanii. Booddee irrattis qofaasaa mana kiyya dhufuu jalqabee jaalalaan anaaf inni walii galle. Innis naannoo sana kireeffatee waan jiraatuuf baatii tokko booddee bakka lamatti kaffaluu keenya irra jennee mana tokko gallee waliin jiraachuu eegalle. Hanga waggaa tokkottis daa'ima akkan barbaanne anis ta'e inni irratti walii gallee anis yeroo kanarraatii kaasee qoricha dubartiin daa'ima akkan godhanneef dhowwu fudhachuun eegale. Waggaa tokko geenyees jireenyi harkaa gara afaanii qofa ta'uu didde. Walitti bu'insi garaagaraa anaaf isa gidduu jiraatanis haa ta'utii garuu eeyyama maatii koo malee ani fedhii koodhaan isa waliin jiraachuu waan hin eegaleef yeroo na rukutus yeroo na arrabsus obseen isa waliin jiraachaa ture. Waggaa tokko booddee kanas ammas sababa jireenya keenyaatti daa'ima godhachuu akka hin feene natti hime. Haala kanaanis qoricha fayyadamaa waggaa 3 gahe. Turtii waggaa 3 booddee abbaan manaa koo kuni daa'iman barbaadaa jedhee na gaafate. Anis tole jedheen qoricha sana dhaabeen daa'ima godhachuuf yeroo yaannu haa ta'utii garuu anaaf isa gidduutti daa'imni argamuu hin dandeenye. Mana yaalaa deemeen yeroo ilaalamus qorichi fudhatte dafee gadameessa kee keessaa baduu waan hin dandeenyeef si'a 3 fudhachuun qabdu ture, dhiibbaa guddaa sirratti geessiseeraa naan jedhani. Anis carraa na mudatetti abdii kuteen dhiise. Kanaan booddees abbaan manaa koo otoo na waliin jiruu hiriyaa koo waliin hariiroo eegale. Amala kana dura hin qabne yoo barbaade barfatee galuu buluu bakka hin taanetti argamuun irraa mul'achuu eegale. Kanaan booddees anaan biyya hambaa deemii jechuun na gaafate. Anis waggaa amma kana waliin jiraannee maaliif biyya hambaan deemaa akkuma durii koo waliin asumaatii hojjennaa jedheen yeroon isan gaafadhu lakkiin ta'uu qarshii gaarii nuuf argamsiisuu qabdaa biyya hambaa deemii jedhee na kadhate. Anis asitti isa waliin hojiin raawwatu argaa gubachuu koorraa biyya hambaa deemuutu naaf wayya jedheen waggaa 6 erga waliin jiraannee booda gara biyya hambaatti imale. Biyya Dubaay dhaqeen akka carraa ta'ees rabbi na gargaaree mana gaarii na gahe. Abbaan manaa koos ani deemee baatii tokko tonguutiin nama gara biraa waliin hariiroo eegale. Anis maaliif kana gootee jedheen yeroon isan gaafadhu lakkii ani hariiroo kamiyyuu hin jalqabne jechuudhaan na sobe. Haa ta'utii garuu turtii yeroo gabaabaa keessatti mucayyoo kana ni fuudhe. Ammas yeroon isa gaafadhu lakkii dubbiin kun sobadhaa jedhee naa deebise. Turtii waggaa tokko booddees daa'ima godhachuusaa dhagaheen baga gammaddee yeroon itti himu wanta hundumaa na amane. Yoon otoo ati maallaqa konaaf hin deebisiin wanta kana yoon sitti hime maallaqa kiyyarree na awwachuu dandeessa jedheen sodaadheenii kan ani sittin himnee jedhee naaf deebise. Yeroo sanarraatii kaasees haasaa abbaa manaa koo waliin kanan qabu addaan hin kute. Waggaa 2 haala kanaan dhiirarraa fagaadheen ergan jiraadhee booda abbaan manaa koo haadha manaa isaa lammataa waliin walii galuu waan dadhabaniif walitti bu'anii karaa seera qabeessaan walii kanii. Kanaan booddees gara kootti deebi'ee yoo hin heerumne ta'ee koottuu waliin jiraannaa amma ani daa'imayyuu qabaa akka durii daa'iman arganne jedheen sitti waakkadhu jechuun na gaafachaa jira. Haa ta'utii garuu amallisaa baay'ee ulfaataa waan ta'eef ani kanaaf tole isaan hin jenne. Ergan biyya hambaa dhufees waggaa 4 guuteen jira. Dhibeen koo rakkoo ani qabu namarraa na fageesse. Ilmoo dhiiraas akka ani ittiin siqne na taasise. Mee hiriyoonni koo qoricha haala kanaan fudhachuun dhalallee nama absiisuu akka hin danda'u kan seenaa jireenya koorraatii barattan yaadanaaf qabdan komentii jalatti naaf qooda. Hamaa kee dhaga'uu kan hin feene abbaa manaa koo DJ'f ana haadha manaa kee duraa BR Dubaay keessan jiraachaa jiru ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu yuunifoorm. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'echaa yaar'aa xalayaa obboleettiin keenya BR Dubaay irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa jireenya kee barsiisaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaatu yuunifoorm yaada jajjabinaa obboleettii keenyaaf akka qooddan kabajaan isiniin gaafadha. Anis obboleettii kiyyaaf yaada dhuunfaa koo yeroon siif qooduu barbaadu abbaan manaan kee yeroo ammaa kanatti kan si barbaadu yoo ta'e otuu tolee jettee fi waliin jiraattanii gaarii natti fakkaata. Dhalli inni godhate siifillee dhala siif haa ta'u. Addunyaan kun icciitii hedduu of keessaa waan qabduuf wanta nu harka jiru amiin jennee gammachuu guutuudhaan fudhachuuti qabna. Rakkoo jireenya keessatti uumamus yaa Rabbii situ nutti fidee nurraa salphisii balleessaa keenyaaf immoo dhiifama nuuf godhii jechuutu qorichadha. Hawaasa keenya keessatti yeroo hedduu namoonni hedduun dhala dhabanii haa ta'uutii garuu gammachuu guutuudhaan yeroo waliin jiraatan ni argina. Ani naannoo kiyyatti kan hin beekuu fi hanga yoonaa kan hin dinqisiifadhu kana duratti illee qophii kanarratti kan hin qoode waggaa 21f erga waliin jiraatanii booda dhala kan argatanidha. Rabbi rahmata isaa akka buusuuf kadhannaan seenaa namoota kanarraatii wanti hin danda'amne addunyaa kanarraatii akka hin jirre hubanna. Hojjettoonni fayyaas hedduun keessan kan taajjabuu dandeessan mala saayinsawaa hin baramneetiin gadameessi daa'ima godhatu yeroo hedduu akka isin mudate abdiin qaba. Wanti jechuu barbaade jaalalli jiraannaan hojii waaqayyoo raajii waan ta'eef abdii kutuun gaarii miti. Wanta nuuf kenname amiin jennee fudhachuutu furmaatadha isiniin jechuun barbaada. Obboleettii koofis yaadni kun akka inni si deeggaru abdii kutuun qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu yuunifoorm sa'aatii kanaaf qophiin isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaan jechaa obboleettii keenyaaf illee yaada dhuunfaa keessan isinitti dhagaame akka kennitanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Qophii keenya illee yeroo hundaa akka tamsa'uuf laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin akka na waliin taatan kabajaan isiniin gaafa. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaatu yuunifoorm guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa barsiisuu gara biraatiin sa'aatii booddee hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.